deebinee jira girme waan Afriimaa kaafne Afriimaa keessatti gadaan keenya naam yeroo baay'ee gadaan keenya gaafa inni gadaan jifannoo jechuudha. Guutuu agarraas immoo nu boonseera. Baay'eetti boonneerra baay'ee gammanneerra. Hedduu gammanneerra. Baay'ee gammaddee jenneerra kaasilee. Akka guddoonni jirutti hojiin akkana hojii walumaan hojjennu kun amma namni akkanumatti ilaalte guutuu agarraa weellisaadha wallee guutuu agarraati jennaami garuu qaama keenya laala nu qabatee addunyaatti baana nu fudhatee addunyaatti baana maqaa keenya sana agarsiisa waan ta'eef waan kana kaafne amma kee ofiirra jira. Ayyee gaaffii irraa qabda. Gaaffii irraa qaba. Ayyee. Singaddisiif nu maanu bochiftaa jennaan lakkii ani isin bochifne ani hojii koon hojjetadhee dhabite. Inni nama meeqaatu TikTok irratti shamarran meeqaatu boo'ee ani namni baay'een illee niqqiseedha marsariitii hawaasaa irratti ilaalle balalichi niqqiseedhaami intala tumaa wayii qabdu. Ani intalli sun bira darbite deemgaddisi wayititti dhufte. Isheedha sa? Dhamaatiin muuziqaa kana keessa jiru haasofna. Eshi. Dhamaatiin muuziqaa kana keessa jiru walaloo fi yeedaloo irraa eegalee hanga kiliipiitti baay'ee chaalenjii guddaa ture. walaloo keenyuti. Walaloo fi yeedaloo illee anumatu hojjete. Itti yaadin hojjedhe walaloo sirriitti itti yaadee keessa isaa ergan hojjedhe boodas gulaalee. Mee ammam sirka ture muuziqaan kun? Tartiib muuziqichi amma gara waggaa lama harka ture. Waggaa lama argite? Waggaa lama akkas ture. Bilchaatee gaafa foon lafeerraa harca'uu qabu lakki ammaa nyaatanii. Kilipiin waggaa tokkoon dura ture beektaa kan bahu. Waggaa tokkoon dura waraabbiidhaaf qophoofni konkolaataa qabannee ijoollee shubbistoota kaameraamaanii hundumaa qabadhee bakka waraabbii iddoon itti waraabne eeyyama barbaachisa. Eeyyama san xaalaa isaa harkaan qabu wani afaanumaan ture eeyyamni akkasitti na harkaa fe'ee ta'ee deebi'e. Yeroo afaanin sin qabi. Waan saba kana hojjechuudhaaf waraqaa baannee naanna'u. Lafatti waraabnullee lafatti waa hojjennullee kun furamuu qabaami. Kun furamuu qaba. Furamuu qaba dhugaa. Sababiin isaa waan hojjennuuf qaba. Waan biyya kanaa nu galcha. Waan isa galchuuf ka'eemi otoo san galchine immoo taa'ee daawwachuu danda'a. Furamuu qaba. Sirbi waggaa tokko bira bahuu qabaatu sababa sanaan waggaa takka ture. Baasiin hundi itti ba'ee. Baasii yeroo sana otoo hamtuu wayii uumamee otoo sirbu ta'ee mucaan kun. Sanaan booda hamilee isaa irratti wanti hojjetamu ilaalee sanaan yaade. Waggaa tokkoon booda jajjabeessinee wal gorsinee baay'ee hamilee isaa tuquudhaaf wanta yaalamedha. Waggaa tokko guutuu mucaan kun sirba kana itti dhabee hojjetee istiidiyoo keessa ture walaloo isaa miidhagsee deebi'eera. Nuti amma miidhamne sirba kana dhaga'uu dhabne. Amma immoo nama miidhameera. Hayyee. Akkasii bakka yeroo masa kutannee waggaa tokko booda immoo dhimma kana deebiftee faayila isaa banta. Abdii akkamitti kutannare guyyaa beekte saboo gaafa beekte bakka gaaruma taa'eetiin amaneenis waan jiru hundumaa sana booda moo waasa jaabo ergasii erga hojiin kun kilipii waraabuu deemee erga feelna harkaa ta'e booda hin ta'in immoo waa'ee hojii kana miidhagsuu irratti. Maalitti dabalte? Arreenjimentii isaa giraawundii isaa kana si'a meeqa jijjiirre sedee abbooliin deemee. Kan dura baasu yaadne san itti yaadne jidduu sanatti waan kana fayyadamne. Turuun isaa sun garuu ni miidhagsee yaadu gaafa gochuu qabdi. Amma yeroo san otoo waraabin deebiin keenya hojii kana baay'ee miidhagseera dhugaa. Abbuun halkan meeqa irratti dhabee wanti xiqquma qirnu jettee wanta nutti hin tolle keessaa babbaasa akkasitti hojii kana miidhagse deemee. Baasiin isaa kan waraabfatee bultee nyaataan immoo ergee editingii xumurree booda halkan shan giraafun irreeffatti dhabe maal jetta giraafunicha muluma diigee naan taane jedhee abbuun diigee iddaammoo sirbuma marsaa jalqabaa saampila jennu kanarratti waraabame booda immoo muuziqichi daganaa. Sagaleen master wanto master ta'e dhumatu akka haraatti morde kilippii gaafa waraabdu miti dhame walaloo isaa qofa hin geeddaruu hin dandeessu muuziqaa isaa arreenjimentii guutuu isaa giraafni isaa guutuma jijjiire abbu. Miti
Nah, segitu hati, ojin ku mi lagi ojin kena tu bayar olma oleh dan jadi gas sana ku. Jidduutti maaliin gaafachaa ture seeti. Baasiin isaa maal fakkaata? Namni si gargaara jira. Sanbooda waan jedhee akkatti maal fakkaata? Rakkoon kun salphaadha. Waan isin gaafattu kun baay'ee waan namni mana keessa jiru waan uummanni dhaga'uu barbaadu beektaa isin gaafattu. Bakka uummataa buutee gaafatte namoota tokko jiru namoota gaafii kanaan gaafatan baay'eedha. Baasisaa kan dura maallaquma kiyyaan ture dura waraabuudhaaf kan gara qarshii 80,000 kana wacii ta'een deebi'e. Maallaquma kan kootiin dura waraabuu deeme ergasii gaaffii uumeenis humna itti dhabee gammadoot Oromiyaa Art Institute isatti produce na godha Filiippii sana. Akkas waan guddaa lama ammana itti bayya ammas itti bayya osoo hin taane sirriidha. Aartii keenya kanaaf numatu jiraadha. Mataa haa qabnu amma fakkeenyaaf mammaaksa lamatu as keessa jira kan isa inni kan bulfate bultee nyaataa dhugaadha. Nuyiif immoo obsaan goromsaa dhugaadha. Yoo bulte way argita way dhageessa jechuudha. Mee muuziqaa kan qajeelchee immoo daarettiin isaa uffannaa isaa viidiyoo isaa waan hedduu situ hojjete. Jamaree bareedduu kee olii waliin kiliippiidhaan kan miidhagse egaa daayirektarrii Girmaadha. Girma bu'aa bahiin kiliippii jamareedhaa maal fakkaata? Jamareen akkuma inni jedhe waggaa lamaan dura wal bahinaanii fi sirbicha jamaree. Wajjii waraabuu deemtanii sibiila harka. Lakkisaa inni turre. Tun dhalate jechuun gaafa ittiin dhalattee dhage akka amantaa biraatti kiristinnaa kaasuu jedhamu ijoolleen gaafa dhalatte jechuudha. Gaaf sana gaafa muuziqittiin dhalatte jaala qabu sirbi. Nuti gaafuma jamareen kun yookaan immoo sirbi kun dhalate irraa kaasee nuti hawwaa turre jechuun baay'ee jaaladha. Ani kana qofaa miti beektee keewwal dandeettii ajaa'iba qabu. Dandeettii ajaa'iba qabudha. Jechuun ani finne akka riyaatti akka obboleessatti waan hojjennu hunda wal marii wal marii waan ta'e gaafa inni hojii kana kalaqus quban qaba nan beeka yeedaloo kanas gaafa inni hojjetu dandeettii maalii qaba seetee inni beektee waan tokko nan xumurannaan haruma xumuraa sanan bulan miidhagsa qalama osoo hin qabatin walloo kan hunda isaa osoo qalama tokko hin qabatin inni of keessatti barreessa. sammuu keessatti yeedaloos waloos mara xumuree istuudiyoo deema. Gaafa istuudiyoo deema namni waraqaa laalee kan sirbi inni sirbi inni sirbi inni maaf sirba 50 sirbine guutuusaa waa yeedaloo nama hojjetu waaloo nama hojjetu guutuusaa sammuu keessa qaban. Bara durii dhalate. Bara sirba shan kaasatti tokkotti waraabdee baatu sana otoo dhalate gaarii ta'e amma sirba tokkotti sirbitee baatu ta'e xanuun dhalate sirba shan tokkotti ofirraa. Maal jaalala seetee barga sirba isa bira tureellee osoo hin ta'e indagatuutti yaadda beekte amma yeedaloo hedduu sirba hedduu nama hojjeta guyyaa guyyaadhaan guyyaa guyyaan sirba hundaa nama hojjetu tokko jalaan hin dogoggoru. Kan waggaa shanaarra nama hojjete waloo isaa guutuu beeka. Ajandaa irra kan qabu. Ajandaa waan jedhamu ajandaas baateen beeku qalamas baateen beeku. Guyyaa kana bira taa'ee akka ta'an barreesseen beeku beekte. Kanaaf jamareen kunis gaafa hojjetamu sammuu itti fixee dhufee ana bira dhufee beekte. Fixeen jira si bakka nama. Garbiyyee takbii keetiimi osoo nama akkanaa warri adii qabaatanii warri faranjii sammuu fa'aa qo'atu IQ'n isaa adda. Maal amma maal jechuun mara beekte gaafa wajjin barreessu inni yeedaloo jetaan walloon barreessa gaafa barreessu ajandaa lamaan tokkos barreessee waraqaa baay'ee mana kootisaa ta'e jedhamte inni taa'ee gungoon beekte na laale gaafa kaanaayet abuu kana booda qaanis iskiriiptii waraqaa baay'ee deemu qabaadhaan maalii jennaan Kristi kisah saya kasih wujud mana? Nama mana wujud itu fakar. Kalau gua si ati wakang kau wujud itu si kau falala jadi berarti itu berarti. Itu tukar jeramir orang kasih gitu. Ini tuh tahu dia. Ini fitera wujud ni fitera. Kasih nanti deh.
Kana wal qabatee jamaree akkasitti naannoo istiidiyootti innaa deddeebinu akkamitti akka sirreessinu maal akka jechuun yaada wal gorsinaa. Kanaan qofa osoo hin taane hojii biraati illee hojjenna. Hojii namaati illee irratti wal lollee jennee hojjennu. Akkasitti ta'u kana ta'a. Anis waloo kee barreessee gaafa itti kennu girmaa waloo akkasii maa barreessita waloo akka sirreessi malee akkas godha. Innis immoo yeedaloo inni hojjetu yeedaloon xiqqoodhatti hin tolle yeedaloon jijjiira. Akkasitti jamaree egaa xumurreen booda jamareen taa'aa jiru yoo mittuun dhufe leencoo guddinaa. Jaalala qoofni jibbaa feete. Nuti amma sirba kan waan xumurtutti girmaa sifaana jiru girmaa faana jiru. Osoo yoo mittuutti hin cehin isa boodarra kaafna. Waanuma kana kaafna. Garuu hin xumurree. Girmaan hin xumurre. Kilippii kana akkamii bu'aa bahiin isaa hariin hin fedhne. Isuma jira gidduutti waa gaafachuu fane. Mee girme daarektiingii kana ammuma beekumsa kiyyaatti gaafa laalu bifa lama qaban viidiyoon sun. Bifti jalqabaa ammanni intala sana faarsu jamaree koo yaa niqqisee gaafa jedhu intaloon sunii fi kee'ol bifa wal fakkaataa qabatanii dhufan. Gaafanni yeedaloo jijjiiree sitti hiikuuf sirraa hiikuuf yaada lama qabatee dhaabatu bifti kee'olis bifti intala sanaas wal qabatee jijjiira. Suni maal? Kun nuti jechuun yeroo tokko viidiyoon wanta ibsu jira beekte daarektiingii keessatti viidiyoon wanta ibsu jira akka dubbatu ta'in taasisaa. Osoo walaloon jala jiraachuu iyyuu baate. Viidiyoo irraa hubachuu dandeessa. Daarektiingiinis kanuma bar daarektiingiin keessatti amalli walaloon qabu sirbisan qabu alatti daarektiingiin maal ibse jechuu qaba maal ibse simboolii isaa tokko lafa kaa'uu qabaata beekte. Isarratti amma nuti naannoo kalaridhaan abbaan caan kalarii hojjete kalaridhaan ibsuu yaaleera isa sana. Atillee agarteerta namni baay'een agarre. Inni biraa ijoolleen kun ijoollee shamarran kun lama namni beekte ijoollee shamarran achirra jiran lama. Namoota hedduun maaf lama ta'an kan jedhu jiru. Maaf lama ta'an jechuun sirbi kan jedhu tokko kan darbe miidhamuusaa kaleessati. Tun immoo intalli kun intala gaarii amala gaarii qabdu bareedduu taate naamusaan qabduu fi kan intala qaanii ta'uu isheeti kan mul'atu. Garuu intala hin jaalata garuu immoo isa kaleessaan waan sodaatuuf intala kanatti hin jibbine intala kana beekte. Gaafa ishee argu isa kaleessaan jaalata waan ta'eef sagal mammadaa jedheen nuti immoo lama goona. Itti baay'ate garuu sagal. Sagal guutuu tokkotu bar sagal guutuu mucaan kun akka sagal guutuu mammadaa'u. Maateessan. Maa eegdanii. Waan nun akkanaa kun maanguddoo ta'urra yeroo baay'ee maaliin hubadha beektaa girme jaalala bakka kennuu dadhabuu. Fakkeenyaaf amma namni baay'een addunyaa kanarratti yoo ilaalte amma warroonni bifa nuyi biraa qabaatan warri adii kun waan daqiiqaa tokko sa'aatii tokko waliin dabarsan sanaaf bakka guddaa kennu. Nu biratti garuu namni baay'een muuziqaa kana kan boochiseef muuziqaan keessa kee tuqaami. Inni waan barabaan abbaa fe'eef sirbeemi. Ani ofitti allaalaami. Ani jireenya koon dabarsee yaada jechuudha. Nama baay'ee kan boochiseef kana. Malee akkuma nu jedhe boochisuudhaaf miti. Si ta'eera itti gammaddeetta. Deebiin ati argatte maali? Namni maal siin jedha bilbila? Wanti fiidbaakiin wanti namni naa deebisuun namti baay'ee na gammachiisa beektaa guyyaa guyyaarraa wanti na gahu kanaaf immoo rabbiin galateeffadha baay'ee. Si amee gatuttamee guyyaatti bilbila kee? Si amee gatutta? Wanti bilbila kana otoo kaameraa wayiitti dhaliitti kennanii maamaan guyyaatti si amee kan tuqame. Baay'ee kanarraas maal namooti naa gammadan amma fakkiin baay'ee bilbila koo kan beeku amma namoota mana beekanii fi namoota nama ani beeku san beekan tolirraa fudhatu kanarraa kanatti dhaga'amu namoota warra na beekan gammachuu isaan naaf ibsan
hojii kana hojjechuudhaaf gammachuu isaan naaf ibsan gaafa nagoo baay'ee gammada si gadi. Kanaaf baay'eedha bakka gara biyya gara irraa kun bilbila warraa fudhatanii wanti guyyaa guyyaarraa na bilbilanitti hundumtuu baay'ee na gammachiisa dhugaa. Amma gaa turtii isaanii waliin asitti taasisaa jirru jidduutti dhaabneeti qophii keenya achi beeksisnee. Jamareen irraan jedhamne. Jamaree mee xiqqoo. Mee haatu. Xiqqishu mee sirbi hunugaa eega kilippiidhaan hojjetamu bahame waggaa tokko booda sirbichi nuufa hojjetame waggaa 2 dura turee shukkumamee bareedee tolfamee dhufee mire mee xiqqoo nuti isaan ulfannu. Micciirraa beektaa? Eenyuun beeka. Kanaaf haa bulu kanattaan sun immoo qophii biraa qabna. Qophii qabna gaa. Qophiin keenya kun hambaarraa. Hambaa jaataniiti. Qophii hambaa jaatanii yeroo sanarra geenyee jirra. Qopheessaan qophii kanaas maali wanni nuun kurfeesse? Girmaa fayyaduu danda'a. Qorannoo guyyoota 320 fudhate wayii jira. Qorannoo guyyoota 320 nama tokko irratti gaggeeffame wayiiti. Hayyee. Wanni kun seenaa Ameerikaati jechuu dandeessu. Waan CIA'n qopheesse fa'aa jechuu dandeessu. Biyyuma kanarratti nama Oromoo ta'e tokkicha irratti qorannoo hamaa guyyoota 320 walakkaa gaggeeffamee jira. Suni hambaa jaatanii keenya keessa jira. Hambaa keenya irraa namatti ergina. Hambaa keenya gaa hambaa jaataniidha. Daawwannee walitti dachaanaa istuudiyoo keenya irra guutuudhaa sirbaan bashannanaa shaashaa jecha walitti deebinaa turtiin keessan waliin haa ta'u.